Tokko amantiin akkamittiin Protestaantiin Oromiyaa keessatti jalqabe. Lama modern educationiin akkamittiin Boojjiitti jalqabe. Sadi gootummaa Naqamteetii hanga Finfinneetti, Finfinnee hanga Kooriyaatti, Kooriyaa hanga Jaapaanitti, Jaapaanii hanga Koongootti gootummaa isheen hojjette waa'ee kennaa fayyisuu, afaan haaraa dubbachuu, raajii dubbachuu kaladdeen beeku. Buddeen abbaan hallee nyaatuuf biraan qabu ittiin jedheedha. Toopikii guddaa tokkoon argadheen jedhe, lallaba guddaa tokko barsiisa guddaa tokkoon argadheen jedhe, waldaa dhaqeen barsiise, hin bal'ate. Faayinaalii macaafa ta'e. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jechaa kan daawwachaa jirtan Michuu Poodkaastidha. Michuu Poodkaastiin torbanitti al takka Faaruu Miidiyaa irratti kan isiniif darbu yeroo ta'u, Faaruu Miidiyaa sabskiraayib gochuun dagatina. An Cimdeessaa Miruun jedhama. Har'a luba Fiqaaduu Beenyaa waliin jirra. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan na eegdee. Baay'ee galatooma isiniin jechuun barbaada. Yeroo keessan nuuf laattanii nu kabajanii Studio keenyatti argamu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinillee baay'ee fayyaa ta'anaaf yeroo keessaniif asitti dhufee mana kana baruu kootiifis baay'een gammadaa galatooma. Hordoftoota keenyaaf akka ifa ta'utti lubii Fiqaaduu Beenyaan eenyudha? Warri keenya Fiqaaduu naan jedhanii ani baadiyyaattan dhaladhe amma kanan jiru waldaa Makaana Yesuus Itoophiyaa waajjira olaanaarraa gargaaraa barreessaa yookiin Associate General Secretary ta'een hojjetaati jira yeroo ammaa kana hojii bulchiinsaati caalaatti. Garuu takka takka miilan dheereffadhaa konfiraansis nan deema barsiisaafis nan deema. Akkuma turree keessan galiin dura sanitti himeera baay'ee lallaba keessan baay'ee akkan jaalladhu. Fayyaa ta'e dhugaa. Barumsa keessanis ijoollummaa kooti kaasee baay'ee nama anaan inspire na godhuudhaan. Yeroon waa'ee barsiisa keessanii lallaba keessanis ilaalu qophii baay'ee akka dudduuba jiru natti mul'atanna. Mee piroosesiin sin lallabaaf of qopheessitan maadha? Dhugaadha lallaba koo namoonni hin jaalanna naan jedhu. Anis manaa danda'ametti akka namootaaf ta'uu danda'uttan qophaa'a. Erga lallabaadha jedhamte barsiisaa wangeelaati erga jedhamte hojii qabdi sana bisheessuun gaariidha. Sirrii. Malee bukoosaa fuutee nama duratti. Ani lallaba daqiiqaa 15 lallabuu fi utuun guyyaa 15 irratti dabarseen filadha. Maaliif qophaa'uun naaf ta'a, mata duree isaa ilaaluun naaf ta'a, mata duree isaa jalatti qabxii 1 2 3 4 jedhanii taa'an ilaaluun naaf ta'a. Objektiivii keewwachuu kaayyoon lallaba kanaa maalidha? Maal dabarsuu barbaada? Amantoonni gaafa lallaba kana dhagaanii galan Fiqaaduu waa'ee maalii dubbate isa jedhu jecha tokkoon akka isaan ibsuu danda'aniitiif objektiivii isaanan eeggadha. Kaayyoo lallabichaa jechuudha. Lallaba immoo qabxii dheeressu yoo barsiisa ta'e malee. Qabxii lallaba tokko jala 3 4 baay'ate 5 kana caalaa hin ta'u. Tajaajiltoota immoo nan gorsa. Yeroo lallabdanii lallabuudhaaf kaatanii mata duree keessan dubbattanii kana jalatti qabxii 4 dubbadha 5 dubbadhattanii namatti ni miinaan jedha. Sababiin isaa gaafati qabxii tokko lallabdu sa'aatiin si jalaa deemaa jiramni namoonni meeqa ta'anii maal jedhu 3 tafee 3 gaafati qabxii lammaffaa dhageessu 2 tafeedha namni taa'e. Kanaaf akkasiin godhiina mata duree kana jalatti qabxii muraasan dubbadha itti seente gaariidha. Mata dureen immoo murteessaadha. Lallabni tokko namni tokko akkanitti sii qabatu gochuudhaafi waan yaada namaa harkifatu yoo goote malee callumattee lallaba mata duree ajjeeste yoo fidde jechuun ajjeeste fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaadhaan morma isaa kutanii kanarratti lallabaarra yoo jette bakka dhumeera lallabichi morma kutanii amma gadda waan ta'an fakkaata geeddaruus siif ta'a beekta.
amma isa maal jedheen lallabanii ayyaanicha dhiiga hoolaa immoo dhiiga namaan jedheen lallaba. Maa jechuudha gaafa guyyaa dhaloota isaa miti Heroodis morma kan qabsiise. Hoolaa qaluu dhiisee morma namaa qale. Kanaaf dhiiga hoolaatiin otoo hin ta'in dhiiga namaatiin kabajate. Kanaaf mata dureen kun ayyaanicha dhiiga hoolaa immoo dhiiga namaani gaafa hin jedhu namni maal jechuu barbaadeetidha. Karaa atteenshinii sammuu namaa keessatti gaaffii uuma. Yesuus gooftaadha isa mata duree jedhu irratti lallaba yoo jette biyyi bareera. Du'eera lallabni kun. Amma mata duree kana irratti kanaaf geed daayinaamikii ta'us barbaachisa. Waan qalbii namaa fudhatu. Kana duwwaa qofa otoo hin taane jeneraal nooleejii immoo qabaachuu qaba. Lallabni ati erga lallaba kana gootee booda jeneraal nooleejii namnichi kee maal argata fakkeenyaaf in terms of physics, biology, karaatti rileetii gootu jira, chemistry karaatti rileetii gootu jira. Jettee jeneraal nooleejii immoo qabaachuutu moo si barbaachisa. Jeneraal nooleejii qabaachuudhaatiif immoo dubbisuutu gara biraa dubbisuutu moo si barbaachisa. Ergan kana godhee booda immoo ergan kana xarreenji godhee booda immoo fakkeenya kana duukanaa deemuu jiru maalan qaban jedha. Fakkeenya tokko tokko yoo fiddee gashii ta'e namni atteenshinii namaa siif fudhata. Kanaaf mata duree achirratti qabxii ergasii booda immoo jeneraal nooleejii barumsa adda addaa waan qabdu fiddee appilaayi gootee akka namni qalbii dhaansi dhaggeeffatu yoo goote faayinaalii immoo fakkeenya tokko tokko fiddee gidduu gashiitti baay'isuu dhiiste namni itti gammadaa jechuudha. So lallabni sun hin irraanfatamu. Baay'ee akkuma isin jettan lallabii keessan amma waggaa 20 dura inni lallabame har'ayyuu jira. Sirriitti yaadatama. Akkaataa kanatti akkasin lallabaaf qophooftanii namni isin irraati ilaaltanii jira jechuun namni inspire sin godhee. Actually lallaban baadiyyaattan guddadheen jedhee duri baadiyyaa yeroo jirru lallabaa luba lamaa yoo jira naannoo keenya ture barsiisaa ture beektaa luba lamaa yoo jirru dhufee lallaba turennaa baay'ee lallaba isaa kana afaan bannee dhaggeeffan yaadannoo qabachuuf jenneeti yaadannoo qabachuu irraanfannoo tolaallu. Innaa intinaanis immoo nu bira dhufa ture lubii Alamuu Sirneessaa. Innaa lallabni isaa paawurfuuliidha. Lallabni yeroo lallabu waa sabistaansii wayina keessa kaa'ee darbeera. Narratti dhiibbaa qaba. Ofan eeggadha lallabni nama kan fakkaanne namni narratti dhiibbaa akka hin goone garuu parsantii xinnoo namni waan dhiibbaa sirratti godhu qaba beektaa haasaa kee irratti istaayilii kee irratti harka kaasuu kee irratti. Sirriitti. Kanaaf 100% dinaayii gochuu ganuu hin dandeessu. Dhiibbaan namaas keessa jira moodelii kan si jedhu. Tarii luba Alamuu fa'iif immoo Alamaayyoo fa'iif namni gara biraan fakkeenya ta'ee jira. Waan hin beekuun qabu. Isaan kun moodelii turanii achitti samineerii mana barumsaa yeroo galu macaafa qulqulluu akkamittiin akka hiikkatanii yeroo barannu hunda argata miti. Qabxiidhaaf qormaata darbuuf qayyabachuu qofa otoo hin taane lallaba akkamittiin macaafa qulqulluu kana mandaaqoo gaafa qaltu akkuma jirutti akkasiin gootu. Billiitii qabdi akkatti irraati akkuma kana macaafni qulqulluu. Yeroo guddataa deemtu immoo yeroo understandingiin kee hubannaan itti qabdu bal'ataa deemu immoo caalaatti bal'ataa deemu. Fakkeenyaaf Dr. Ivan Paaniin namni jedhamu lakkoofsa macaafa qulqulluu keessa jiru. Lakkoofsa macaafa qulqulluu keessa jiru irra keessa isaa Yesuusiin amantaan fayyitaa waan akkasii simpileeyaniifati dubbinni waan understandingoon irra keessa jira. Jala isaa garuu Waaqayyoo maatimaatiksiidhaan walitti dheera macaafa qulqulluu jedha namichi kun nama Raashiyaa dhalataa Raashiyaati. Biyya Ameerikaa jiraate then faayinaalii Kanaadaatti du'ee kennaa Waaqayyo waldaa kiristaanaatiif kenne nama akkasiiti jedhamee yaadama namni kun Dr. Ivan Paaniin jedhama. Macaafa qulqulluu keessa lakkoofsa jiru peejii 45 barreesse. Imagine dubbisee nani mataan na dhoohu geenyaanani. I'm really macaafa qulqulluu dubbisaan jiramoo somewhere physics keessan galme maal keessan galeessan jiru dadhabnaan dhiise. Mataa keessi dhukkubuu qaba. Akkamittiin kan maal sitti argisiisa divine figure quba Waaqayyootu keessa jira macaafa qulqulluu. Akkati sodaattu si godha. Dubbiseerattee akkuma durii keessa akkatti fiigne si godha. Maaliif Waaqayyo waan dhoksee keessa kaa'eeru qaba.
fayyina keenyaaf kan ta'u ifaadha. Inni qotee bulaan iyyuu amanee numa fayya. Inni kun garuu waan akkasiitu jira. Kanaaf hamma knowledge'n kee dabalaa deemu dippii macaafa qulqulluu argatta. Kanaaf tajaajiltoonni otuu akkas godhanii fixnee irraa dubbisnee irra macaafa qulqulluu jechuu dhiisanii ganaan dubbisaa jira yoo jedhan gaariidha. Kanumaan wal qabsiisee utuun kaasiin kan hin darbuu hin barbaanne yeroo tokko kutaa macaafa qulqulluu keessaati kun immoo lallaban ta'u iddoo jedhamu irratti sin lallabamu baay'ee cimaa ergaa baay'ee cimaa akka achi keessa jiru yeroo sin lallabdan yeroo sin barsiistan argee beeka. Wantoota akkasii kun akkamtiin jechuun hafuurri qulqulluu akkuma jirutti ta'ee garuu processiin sin lallaba akka sanaaf keessumaa amma Maarqos tokko irra jiru fa'a seenaa Maatiyos tokko irra jiru fa'a seenaa hidda dhaloota Yesuus Kiristoos fa'a irratti lallabama baay'ee cimaa gaafa hin qopheessitan argee beekanna. Wantoota akka kanaaf akkamtiin? Maanni yeroo kritikaalii dubbistu macaafa qulqulluu hin argatta. Fakkeenyaaf achi keessaatti finciima tokko argattee waanuma milikitasii godhu tokko argattee abaluun eenyutu dhalcha jettee gaafa dhalasaa jalaatii dhabdu yeroo sana waa argatta jechuudha. Finci wayii argatta. Deebitee irratti akkatti qottu si godha. Halkan tokkotti immoo siin qophaa'u lallabni akkasii kun ji'a tokko ji'a lama sitti fudhachuu danda'a. Takka immoo tooppikiin sii kenna argatteeti. Boodii isaa immoo argattu ganaa sirra turan. Fakkeenyaaf barsiisa tokkoon qaba. Buddeen abbaan hallee nyaatuuf biraan qabu kan jedhu. Kutaa kana najjoo dhaqeetaniin maqaan Yesuus keessatti beektamitti kutaan dubbifamu jira. Ergaatti kutaa wangeelaan dubbifamanii. Ergaa isa dubbisutu ka'ee Saamu'eel Sirraa boqonnaa 21 dubbisa. Achirratti maal jedha otoo dubbisu buddeen abbaan hallee nyaatuuf biraan qabu ittiin jedheedha. Tooppikii guddaa tokkoon argadheen jedhee lallaba guddaa tokko barsiisa guddaa tokkoon argadheen jedhee dubbatu buddeen abbaan hallee nyaatu of biraan qaba. I don't have ordinary bread jedhee haasa'a Ingiliffasaa I don't have any ordinary bread. Kanaaf mata dureen akkasii kun sii dhufeeti jalatti ijaaruudhaaf immoo yeroo sitti fudhata. Kanaaf yeroo laachuu si barbaachisa. Yeroo laatte immoo bal'ataa gabbataa deema. Lallaba ta'uu dhiiseetu barumsatti geeddarama. Barumsa irra darbeetu macaafatti geeddarama. Fakkeenyaaf luba Faayisaa fa'aa warra du'an beekta ta'e hin beeku. Sinodoosii keessatti Faayisaa Nagaasaa jedhamu. Barreessaa sinodoosii naqamtee turanii yeroo sana qubsatanii ciisan mana isaanii dhaqeen kutaa tokko dubbise. Waa'ee hadhaa bira isa darban jedheen dubbiseenii achi galeen natti tole dabaleen dubbise. Hin bal'ate. Waldaa dhaqeen barsiise. Hin bal'ate. Faayinaalii macaafa ta'e. Macaafni kun jalqabaa isadha. Lallabii isin gaafa qophooftanii yeroo dheeraa isinitti fudhate maalla? Yohaannis meeqa 31 maal jedha kaa'ee gaatta deemnaa kan jedhu tokko. Kaa'ee gaatta deemna Yohaannis 14:31 waan akkasiiti. Kaa'ee gaatta deemnaan paawurfuuliidha. Garuu dafee naa cabuu dide. Narra ture. Nan ijaaraa nan diigaa lallabe jennaan baay'ee naa deemuu dide. Booddee garuu almost waggaa meeqa booddee. Waggaa lama. Yeroo sanaan boodan jira. Naqamteen inni ufnaa iskuuliin baradha. Kaa'ee gaatta deemnaa jedhe Yesuus. Kaa'ee gaatta deemnaan gara bileesingiitti miti. Rakkinatu fuuldura jira. Namoonni immoo biraa harca'aa jiru. Warri harca'aa jiran jiru. Saayikooloojikaalii, mooraalii warri harca'aa jiran jiru. Fuuldura immoo rakkinatu jira. Kana gidduu jiru Yesuus. Kaa'ee gaatta deemna jechuun garaa kutannaa gaafata. Cimina keessaa gaafata. Isa kanarratti barsiisa qopheessuun yeroo dheeraa natti fudhateen irraanfadhu lallaba sana. Lallaban salphaatti halkan tokkotti argadhe immoo lallaba baay'ee paawurfuulii ta'e immoo kan tole jedhetti tolee jiraata kan jedhudha.
kan tole jedhetti tole jiraatanii Waaqayyo Eeliyaasiin gara Yordaanos baabiiftuu dhaqee achi dhokadhu jedhee achi keessatti immoo wajjin achitti quuruu nyaachisaa ture. Achi bahee immoo mana dubartittii ishee saraabtaa jirtu dhaqi jedhee achitti immoo nyaataa ture. Achi bahee immoo muka jala ciisee ergamaa Waaqayyoo dhufee achi immoo kan ka'ee gara Waaqayyootti deeme. Waaqayyo dhufee deemsa isaa gaafa laaltu allaattiitti ergameefii dura bari allaattii dabarse Waaqayyo dubartii haadha hiyyeessaa tokko ajajamee fi isas wajjiniin dabarse Waaqayyo achi immoo ergamaa Waaqayyootu dhufee nyaachise isas bira darbe dhumarratti immoo Waaqayyo ofii koon dhufa waaqarra argite allaattii wajjin jalqabe Waaqayyo wajjiniin gaararra dhaba. Halkan tokkotti argadhe lallaba sana lallabeen kufu baay'ee zabe du'aayetti lallabeera akka irra hin deebine immoo ufan eeggadha yaa'u nan galmeessa waan hin ta'eef isattee dhufuuf hin jala. Miidiyaa irratti argeen ture baay'ina lallaba keessanii baay'ina barumsaaf lallaba keessanii akkasumas immoo waltajjira dhaabbattanii kiiloomeetira deemtanii akka galmeessitan haasaa turtan. Sana gochuudhaaf maaltu isin kakkaase? Wanti na kakaase halkan tokkotti miti wantichi mudannoo namarra ga'ee tajaajiluun argee nama nu tajaajiluudhaatiif ofuma gidduudhaa kaasne tokkotu waanuma ji'a tokko dura nu lallabe irraanfatee akka lallabe irra deebi'ee nutti lallabe. Gaafan taa'ee ilaalu dogoggora isaa duwwaa otoo hin ta'in anaan mudachuu danda'a wanti kun falachuun barbaade gaa. Maalan godhee lallaba qopheessu mataa ishee irratti gaafa akkasii iddoo akkasiitti barsiiseera jedhee barreessuun jalqabe waraqata dhagaa yeroo sana akka ammaa kompiitara miti. Ittaansee guyyaa kaa'ee waan lallabu kaa'ee mata duree waldaa bakka itti lallabenan kaa'ee akka totoon fayyadamaa deemu yeroo dheeraa booda kompiitaratti shifti godhe. Kompiitaratti shifti gochuu qofa otoo hin taane orderiin isaa 1 2 3 jedhee deemamni 1 2 3 suni si'a meeqan akkan amantoota fuuldura dhaabadhe natti hima. Amma si'a meeqan kan ka'ee dhaabadhe. Fakkeenyaaf amma si'a 3,583 irra hin jiran. Isa lallabu eessatti akka lallabuun beeku 84ffaa ta'a jechuudha. Kanaafi orderichi maal argisiisa hamman ani nama dura dhaabadhe lallabe na argisiisa. Guyyaan argisiisa. Mata dureedhaan argisiisa. Eessatti akka lallabe waldaa sana irratti argisiisa. Kanaaf waldaa sana yoo naqee lallaba kanaan dura lallabe irra deebi'ee lallabu yoo isaan na gaafatan malee. Kompiitara irraa laalaka. Ergamootaaf illee gaaffiidha kan jedhu waldaa calalaqiitti lallabeera yoo ta'e waldaa calalaqii yoo naqiin dura lallaban kanaan dura waldaa calalaqiitti lallabaa ture kompiitara korraan laala. Gaafa akkasii kana barsiiseera hin jedha. Gaafa isa dhagaa hin lallabu. Isa duwwaa miti ollaa masaattii kana lallabeera taanaan amantoonni wal keessa jiru waan ta'eef hin lallabu isas. Isa sofan eeggadha. Diistaansii booddee kanan fide. Diistaansiin deemu galmeessuun jalqabee waggaa 15 ta'a laata. Kanan itti fide sababiin isaa diistaansii koos beekuu na barbaachisa. Warran kanaan dura otoo hin beekin hafanii nan argadhe sa'aatiidhaan nan kaalkuleetii godhee argadhe. Amma immoo teknooloojiin sitti immoo. Asii kaatee Ameerikaa yoo dhaqxee Addis Ababaa Chikaagoo Guugilii irra yoo galte diistaansii isaa sii fida. Kanaaf isa biyya bakkee deeme argadheera. Guugilii irraa isa biyya keessaa argadheera. Kanaaf amma kiiloomeetira 500 fi 75 fi 525 waan akkasiitti natti fakkaata. Exactly quxirii isaallee beekudha. 500,000 irra darbeera jechuudha. Meeqa irra ga'e akka dhaabatu hin beeku. Fiigaama jirra. Garuu gaafa teessanii ilaaltanii yeroo kiiloomeetira deemtan kana ilaaltanii maaltu isinitti dhaga'ama jechuun inspire taatu immoo maaltu isinitti dhaga'ama? Baay'een gammada maaliif enjoy gochaan jira laayifii lafarratti laayifiin jiraachuu qabu. Meaningfulidha 100% illee jechuudha baadhee sireerra jiraachaa akka hin jirre argisiisa. Sireerra hin jiru fiigaa hin jira. Baadiyyaa keessa fiigaa hin jira, magaalaa keessa fiigaa hin jira. So biziidha. Yaa kun immoo even dhimma dhuunfaadhaafis walga'iidhaafis isa deemtan iyyuu hin dabalatu. Wangeela lallabuuf qofa san deeme malee
Isan gabaa nagadachuu beellala. Baay'ee wanta nama ajaa'ibsiisudhas namooti baay'een wanta kanatu shaakala godhatanii. Naan jedhe tokko maal jedhe erga umuriin koo sokkee natti himte kana naan jedhe. Wanti kun utaama macaafii waa'ee keessan barraa'e bakka wanta sirriitti evidensii guddaa saba ta'uufi waan gaariidha. So namni amma kiiloomeetira 500,000 ol deemee wangeela lallabe kuni waan baay'ee nama taajjabeedha yaadanna. Lallabii keessumaa isin lallabaaf barumsarra jirtuna lallabii bara kanaa akkamtiin ilaaltu jechuun reflekshinii mataa keessanii akkasin laattan saban barbaadeef jechuudha. Karaa lamaan laala. Tokko waa waaqayyo na barsiise lallaba namaa akkan tuffanne na barsiiseera. Lallaba eenyu yoo ta'e kiritikaalii ta'e dhaggeeffadheeni waan namichi hin argine argataa'een. Namichi kutaa sana dubbisee gama ce'ee gamana ce'ee as fiigee achi fiigee miti waan namichi hin argine tokkoon argataa'een bu'aan koo sana. Kanaaf lallaba namaan tuffadhu. Taa'ee dhaggeeffadhu. Disipiliinii kooti. Waan humnaa ol yoo ta'e malee lallaba namaa dhiisee hin ba'oni. Gara biraa garuu kan na yaaddeessu maa inni waan namichi kun haasa'u namni maal qabatee galasa jedhu immoo na yaadda'a. Maaliif waa'ee dhufaatii gooftaa lallabuudhaatii fi ol ba'ee nam tokko kompiliitilii isa lallabuudhaaf ka'e mata duree dubbate sana geeddaree waa'ee eebbaa irratti haasa'aa yoo fixe mata dureen dhufaatii gooftaatii kan inni keessatti haasa'u waa'ee eebbaati yoo ta'e konfizhinii guddaadha. Kanaaf yeroo tokko tokko miisii godhu mata duree kaanii qabxeechi jala jiru wajjii fi mata duree waliin argatanii indaganaa ibsi asiitii kennamummoo waliin argatu. Kanaaf amantoota warra hubachuu hin dandeenye yaadda agaa taa'e akkasi. Kun immoo guuteetu jira biyya kana keessatti sagalee guddaadhaan baay'ee iyyina takka takka nan sodaadha. Iyya baay'isuun keenya hir'ina dubbisuu dadhabuu keenya argisiisa. Isaa maakkaa kaas jedhan tokko yeroo tokko wallaalummaa keenya iyyaatiin shaffanannee dabarra yoo ta'e gadheedhan. Fakkeenyaaf nama 3-4 dubbatte yoo taate gooftaa nama 2-3 si jala taa'aa yoo ta'e sagalee kana fayyadamu vooliyumii kana fayyadamuun si barbaachisa. Anna waan baay'eetu jira lallabni bara kanaa silaa nan barsiisa tajaajiltoota akkamittiin akka isaan lallaban aangilee adda addaatiin akkamitti akka macaafa qulqulluu hiikkachuu danda'an isa qofa otoo hin taane akkatti qophaa'an oodiyensii akkamitti andarstaandii akka isaan godhanii lallabuudhaaf yeroo ba'an immoo baay'ee gadi xiqqeessuun akka hin taane baay'ee ol kaasaniis nama rakkisuu akka hin barbaachisne fakkeenyaaf lallaba baadiyyaa dhaqxeeti gaaffii hin taaneef akka nama hin gaafanne mee namoonni hoolaa beektan jettee nama baadiyyaa hoolaa keessa jiraatu hoolaa beektan ittiin gaafatu. Finfinnee keessa dhufteessi namoonni makiina argitanii beektan yoo jette taate xinnoo rakkina sammuu godhateera namichi kun jettamullee makiina akka kana yaa'aa oolu keessatti makiinaa waan akkas akkasii fiddee keessa gashuun siin barbaachisu waan baay'ee simpilisiitii wanna jedhamu waan akkas akkasii kuni isa yoo intini godhanii erga barbaadan sana yoo adreesii godhanii galan bakka inni gammachuu namaa kennu otoo akkas ta'e gaariidha dheedanii yaada. Akkasumas immoo waldootiin tokko nama barsiisas yoo ta'e karaa lallabaa tajaajilu yeroo afeeranii namuma ho'isee jajjabeessee bira darbuu barbaadu yookaan immoo namuma ho'isu qofa barbaadu sabatee fi chaalenjiin kun akkamtiin ilaaltu? Miidhaan fidus dhiifama miidhaan fidus achumaarraa ni tukaas ta'e. Miidhaan fidu bal'aadha. Namoota ho'isa yoo jedhanii ho'isuun maal fidaa? Dhumarratti maalidha kan nuti argannu isa gaaffiin ka'uun barbaachisa. Ho'isadha yoo ta'e sammuun keenya kun qaama 3 qaba mitiire.
conscious, subconscious, unconscious wanneen jedhaman jiru. Consciousiin isarra keessaa kana shanan qaama miiraa kana fayyadama. Waan dhaga'u waan argu isa fudhatee fayyadama. Akka eelee sibiilaatiin dafee ho'a. Inni jala jiru, inni gara jalaa jiru, walakkaa jiru immoo subconscious jedhama. Inni iddoo programming kee, amalli kee, waan ati jaalatu, wanti hundinuu programming computer kun akkasuma qabamanii programming. Akkuma kana programming kee isa keessa jira subconscious keessa. Unconscious immoo waan akka archiveeti. Kanaaf yeroo baay'ee warran isaan gaafa jennu isheerra keessaa ta'u malee gadi hin dabarre. Kanaaf ho'eera torban tokko booddee gaafatte waan ta'e hin yaadatan. Maaliif prograamii isaa keessa hin galfanne waan ta'eef. Kanaaf ho'uu jechuun eebba akka hin taane, jijjiirama sammuu akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Miiradha kan ho'u. Kan ho'ee akka eelee sibiilaa ho'ee deebi'ee qabbanaa'u miiradha. Amantoota miiraan ho'an malee amantoota jireenyaan ho'an miti. Jireenyaan ho'uunitiif miiraan ho'uun tokko miti. Isa kriitikaalitti yaaduun barbaachisaa natti fakkaata. Yoo iyyinee namoota immoo dadammaqsuuf goona jenna yoo ta'e tokkoffaani ofirratti rakkina finna. Sagaleen keenya kun cufamee banamee faayinaalii out of use ta'a. Si jalaa baduu hin danda'a, of jalaa balleessuu dandeessa. Faarfattoota baay'ee iyyanii faarfataniif na yaadda'an. Yeroo umuriin isaanii dabalaa deemu sagaleen sun badaa deema waan ta'eef. Tajaajiltoonni illee akkasii of balleessuu danda'u. Gara biraadhaan immoo iyya gara baay'ee iyyina yoo ta'e rakkoon inni qabu gurri keenya kun deesibeelii hamma dhaga'u qaba. Paaworiin weeviin qilleensarra dhufee gurra keenyatti galu 85 darbuu hin qabu. Yeroo tokko waldaa keessa teessa yoo ta'e weeviin spiikeriirraa dhufu gara deesibeelii 100ti. Kan jetti 10,000. Jeetti bira ga'uudhaaf 10 malee nu naftu. Kun immoo maal si godhaa? Gurra kee si jalaa balleessuu danda'a. Yeroo guddataa deemanii umuriin 40-50 ta'u gurri kee dadhabaa deema. Iyya waldaa keessaati. Na yaaddaa jenereeshinii amma jiru kana waggaa 50-40 booddee gurri isaa waa sirriitti dhagaa jedhee yaadu. Maaliif daamejii ta'aa jira gurri isaa? Yoo baay'ee iyyine malee eebbifamne nutti hin fakkaatu. Eebbi akkasitti hin safaramu. Jijjiiramnis akkatti hin safaramu. Nan beeka dargaggoonni akka isaan jaallatanii garuu akka isaan miidhamanis itti immoo barbaachisaadha. Nama waldaa keessatti gurri isaa iyya spiikeriirraa kan ka'e gurri isaa tokko kaduu beeka. Dingatatti gadhiisanii otoochiitii miikseriirraa tottoshanii inni immoo nama teessisaa jira. Achirraa gaafatti gadhiisu gurra isaa kanarratti lafa dha'ee sagalee. Hoggusuma waan akka filuudiitii dhiiga hojii wal makee ba'e. Karaa sana dhaga'uumu. Yeroo wajjin haasoftu akkasitti qaba. Kun daamejiin kun eessaa dhufe waldaa kee dhufe. Iddoo tokkotti dhaga'eera akkasuma. Of miina. Maali aadaa keenya keessattuu ittiin ta'ee dhaga'u ta'e qoyate of codaakaa turte isiin jedhu. Namni of codaaku malee yeroo hundumaa waan itti iyyuu fi yoo xiyyite malee dhaga'u. Kanadha. Iyyinuun barbaachisu. Actually kontekstiin keessa jiru murteessaadha. Fakkeenyaaf gambeellaa dhaqxee namatti dubbatte yoo taate sagalee kee ol kaasuu si barbaachisaa. Sababiin isaa air densitiin haayiidha. Iddoo air densitiin haayi ta'etti vooliimii kee ol kaasuu qabda. Maaliif sagaleen kee penetreetii godhee keessa darbee si biraan ga'u waan ta'eef. Gara baddaatti dhufte yoo ta'e immoo air densitiin isaa xinnoodha. Yabbinni qilleensaa xinnoodha waan ta'eef jechuma xinnoo namni salphaatti dhaga'a. Kontekstichas naannoos beekuun si barbaachisa. Kanaaf iyyi kuni nama sanas waldaas amantootas waan miidhu qaba. Siin jechuu barbaadne ho'isuu duwwaa irratti akkan xiyyeeffanne ho'isuu guyyaa 2 guyyaa 3 isa booddee isa jedhu gaafadhaa ivaaluweetii godhaa yoo jenne gaariidha. Baay'ee gorsa gaariidha kuni. Barsiisa keessan irraati namooti baratanii teestimonii sin addatti yaadattan namni dhufanii barumsa keessan irraati akkas dhagee jireenyi koo akkas fooyyee wanti isiniin jedhamu teestimonii sin qaqqabifaa jira. Jira. Tokko naqamteetti waldaa dargee mata dureen ani irratti lallabee inni kama afaan inni kama naqamtee inni kama afaan amaariffaadha yaadannoon koo mata dureen ani irratti lallabee የማሰናበቱን ጥያቄ ኢየሱስ ውድቅ አድርጎታል ከንጀዱ ረተለለፈ
የማሰናበቱን ጥያቄ ኢየሱስ ውድቅ አድርጎታል። ለለምዱ ሰገልተሚ ጃለለቤ ከነ ለለቤን ገሌን ጋፋ ኮንፈረንሲዳ ገሌ dargaggeessi tokko torban isaanu keessa dhufee ani rakkataan ture baradhees hojiin arganne wayi ufan ajjeesaa wayi biyyaan baay'ee dheetaniin yaadaan otuma dhuf jibbu konferaansiin dhufee lallaba kee dhaga'ee የማሰናበቱን ጥያቄ ኢየሱስ ውድቅ አድርጎታል የሮቲ ጀቱ ዋን tokko irraa lafa dha'ee bakka ani ufan balleessaa biyyaas nan baasa jedhu dropping godhee lallaba dhaga'ee galeen gaafa caasaa waan akkasii hojiin argadde jedhee biirootti na barbaadee dhufee biirootti natti yeroo tokko tokko wanta akkasiitti jira beektaa yeroo tokko 9/11 yaadattadhe 9/11 አንቦተን ለለበ ture waldaa እንስላለ mata dureen irratti lallabu ከታላቅ ነገር በኋላ ታላቅ ነገር ይሆናል wanna jedhu wanta guddaa tokko booda wanna guddaatu ta'a mata duree jedhutti baay'ee powerful ture ganama lallabeen lallabni kee nama sodaachisaa naan jedhan waa ayyaana waggaatiin kutaatiin waggaa haaraadha samneeriidhaan baradha dhufee yeroon finfinnee ga'u bakka namoonni natti himanii lallabni kee numa raawwatee Osaama bin Laadeniin አሜሪካዳን ሩኩቴ ከታላቅ ነገር በኋላ ታላቅ ነገር ይሆናል ጀቴ የሆነ ደግሞ ተገኘና ፕሮፌሲ ቱሬ ለለምኒ ጎውን ሰከሲ ጅራ የሮ ሱናሚሞ ዋይ ሶቺ ለፋን በርሲሳ ቱሬ ወልዳ መከኒሳቲ ጃራ ኩዳ ጃፋራ ጀልቀቤ ሶቺ ለፋ አማ መከንሬቲን ሳደበላ ዱፌ ዋይ ከና በርሲሳን ቱሬ achitti laaqanaaf yeroo mana namaatti affeeramne dhaqnu sunaamiin yeroo jalqabaa fana ga'e maqaasa sunaamiin biyya fixe naannoo sana so yeroo tokko tokko waaqayyo lallaba keessaatiin waan dubbatu akka inni qabu understanding godha namoonni bilbilaniis natti himu waa'ee koo ture lallabni keerraa dhugaama dubbachuudhaaf akka taa'een akka nuuf ilaalu na godhe jedhu isaan kaan immoo ergaa abdiin argadde jedhu baay'een gammadaas biyya keessa qofaatti miti biyya alaatti illee akkasuma biyya alaatti illee namoonni lallaba booddee fiidbaakii isaan naa kennan yeroo argu inkaarejii na godha so waaqayyo barsiisa kana keessaa lallaba kana kee waa hojjetaa jira isa jedha kanaaf kennaa waaqayyo naa kenne kanatti nan gammada lallabatti nan gammada barsiisutti nan gammada kanarra caalaa gara biraa na'u ergaa gara biraa waa'ee kennaa fayyisuu afaan haaraa dubbachuu raajii dubbachuu kaladden beeku dura dhaabeessa dur yeroo mana 8 jalqabaa keessatti riivaayivaaliin naannoo keenyatti ta'e ana qofaa tafe namoonni baay'ee ijoollee wajjin kaane isaan kan mul'atu arguu isaan kan raajii dubbatu akka baay'een ambiraa ta'ani nan eeganan jiruun fadhaa omti hin jiru afaan haaraan hin jiru mul'anni hin jiru raajiin hin jiru naagame man taa'e booddee nan galee torbanuma sana keessa galeen baarzaafii naannoo keenya jira achi keessatti jilbeeffadheen kadhadhe yaa waaqayyo jedhee afaan haaraas hin barbaadu raajii dubbachuus hin barbaadu mul'ata arguus hin barbaadu waan gara sagalee kee qofaa naa hiikin jedheen daqiiqaa 30 caalaan kadhanne isumatu dhagaame ta'e hin beeku isumatu nabe ay sirriitti dhagaame kan daawwachaa jirtan michuu poodkaastiidha. Michuu poodkaastiin torbanitti Faaruu Miidiyaa irratti kan isinii darbu yeroo ta'u, Faaruu Miidiyaa sabskiraayib gochuun dagatiina. Maarree namoota akka nuun isiniif dhiyeessinu barbaaddan koomentii irratti nu barreessaa. Akkasumas immoo yaada keessan wantoota nuun sirreessuu qabnu jettanii yaaddan koomentii irratti nuuf kaa'uun dagatiina. Itaansee waa'ee macaafolii isin kanaan dura barreessitanii akka isin naa kaastan hin barbaada. Tokko Amaariffaa tokko immoo afaan Oromoodha. Isaan maaldha? afaan Amaariffaa sagalee misraachotu maxxanfatee akka Itoophiyaatti 2001 waggaa 16 ta'eera. የነፍስ ሌላኛው ጩኸቴና isa inni mana luba Faayisaa dhaqee lallabeenii booddee macaafate kanan jedhe. Okay. Isadha. Inni kun
Galaana Diimaatii qabee hanga Gaara Siinaatti deemsa ji'a 3 keessatti sadarkaa 7tu jira. Sadarkaa 7 ture. Galaana Diimaadhaa hanga Gaara Siinaatti. Galaana Diimaa irratti sodaa ture. Hin sodaatanii hin iyyanii. Fariyoon duubaan dhufee ergasii booda fuuldura immoo galaanatu jira. Sodaarraa kan ka'e hin iyyanii garuu Waaqayyo hin ceesise. Ceene jedha inni kun tokkodha. Ceene jedhanii ol utaalanii otuu faarfatanii Maariyaam fa'aa dibbee fudhatanii otoo utaalaa deemanii maaraatti dhufanii. Bisaan hadhaatti dhufanii dibbee gatanii. Jireenya hadhaatti ba'anii. Laga ceene jechuun yeroo hundumaa waanuma mi'aawutti baana jechuun hadhaanis akka inni jiru eeggachuun gaariidha. Maaraarra ta'anii immoo gungumanii ergasii dibbeen achitti gatan lammaffaan kaane seenaa Israa'el keessatti maaraarratti dibbee gatan hin kaasne. Kabaroo itti fayyadamaa turan dibbee isaanii. Isa bira yeroo darban immoo sadaffaa irratti eelamiin dhufanii. Eelam jechuun maaraarraa kiiloomeetira 12dha. Deemsa sa'aatii 2ti. Waaqayyo hadhaa as kaa'eeti distaansii sa'aatii 2 irratti immoo waan mi'aawu kaa'eera. Achi inni kun immoo chaapterii gara biraa sadaffaadha. Achi immoo burqaa 70 fi burqaa 12 argatanii itti gammadanii sagaleen isaanii immoo dhaga'amu. Sagaleen galataa immoo hin jiru. Yoo dhabanii hin iyyuu yoo argatan garuu zimmi jedhu. Inni immoo jireenya eelami. Eelamii kaanii yeroo deeman immoo galaa isaan fudhatanii ba'an guyyaa 45 keessatti dhume. Daandii lafa onaa keessatti. Bamidra badaa የሚከዳ ሲንቅ jedheen barreesse. Kan isaan biyya Gibxiitii fudhatanii ba'an Siinaa keessatti dhume. Achi immoo xabii kaasanii ciqiccikii beekta gaaseenaadha. Waaqayyo mannaa waaqarraa buusee isaan nyaachise. Erga nyaatanii qabbaneeffatanii booddee immoo bishaan hin jiru. Bishaan immoo shanaffaadha. Gaafa iyyan immoo Waaqayyo akkamitti akka inni bishaan kenneefii beekta. Bishaan isaanii dhuganii yeroo qabbaneeffatanitti immoo Amaaleq dhufee waraana irratti bane. Inni immoo jaffaadha. Amaaleq waraana irratti bane isa bira yeroo darban immoo Waaqayyo Gaara Siinaa irratti mul'ate. Kanaaf Galaana Diimaatii hanga Gaara Siinaatti sadarkaa 7 jireenya sadarkaa 7dha. Kanaaf የነፍስ ሌላኛው ጮኸቴኒ isa kanarratti hundaa'eeti macaafa ta'ee jechuudha. Inni lammaffaan afaan Oromoodhaan kanan barreesse ክርስቲያንummaa jira ትረና በራ keessan ትረን jechuudha. በዘመን ዝግመታዊ ለውጥ የማይሸረሸር ክርስትና jechuudha. ስታንዳርድን ሳጥን ኦል ከአ namoota xinno ኮሌጅ ፋ ማልፋ ገለን ከነቱ አንደርስታንድ ጎቹ ደንዳ jedhee yaada fuutnootti qaba. Kuma sadii maxxanse akka carraatee horiin isaanii galle baay'een isaan bade. Naa deebisuu didani. Gurguramee hin jiru gabaarrayyuu hin jiru garuu horii namaan deebisanii takka asumarraan warri waldaasaa ta'u warri mana macaafaa qabanii namoota rakkatanii barreessanii macaafa isaanii nambifatinaa horii nambifatinaa deebisaa jechuun barbaada. Lammaffaa akkan hin barreessine na godhani. Baay'ee humna nama buusa. Ergasii Amaariffaan barreessee liidarshiip irratti ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ kan jedhu guutummaa biyyaatti barsiisa taa'ee kana yaadu naamusa kallattii macaafa qulqulluutiin kan jedhu bulchiinsa gaarii kan laallatu naamusa gaarii kan laallatu akka moojuulitti am qopheesse inni gara waggaa 12 fixeerana harka bajeta dhabnaan dhiisee kaa'e. Yaani wantoota isin amma kaastaniyyuu baay'ee mooraalii nama tokko kanaafanii discourage si godha namoonni fuudhanii horii ittiin deebisan yoo ta'e. Lammaffaa immoo nan eebbisa jedheenis eebbaaf iyyuu waamee jennaan namoota 50 caalaa dhufne. Sana 25tti gurgurame 12 waadaa galame 13 gaafas fudheen galee inni waadaa galame sin dhufne. Rakkisaadha. Rakkina chatu na bira dhamoo I don't know formaata isaatu hamaadha isa jedhu hin beeku. Macaafni sadaffaan kun isa kanaa waa'ee kanaatti baay'ee seenaa namni hundumtu sirriitti dhaggeeffate dubbisuu qabu jedhee yaadanna. Mee waa'ee kanaa immoo sirriitti nu ibsaati. Akkamtiin akka macaafi kun immoo namoota bira ga'uu danda'u immoo haasofna. Maal seete Daani'el Dabalaa jechuun afaan maanni maqaan isaanii ittiin dhalate Luluu Dabalaadha. Luluu Dabalaanii naannoo Roog Guduruutti
zoonii Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu particularly gara lafa gabaa Sandaaboo garbi gurguramu naannoo sanatti ture abbaansaa. Abbaansaa hojjetaa yookiin immoo nama abbaa lafaa Daangilaa Ruufoo jedhamuuf akka inni achitti hojjetaa ture himamaa. Namni kun dhalatee akka lakkoofsa addunyaatti 1866 dhalatee 1876 gurgurame. Eertiraatti fudhatamee achi ga'ee 1877 immoo cuuphamee maqaan isaa Daani'el Dabalaa jedhamee achitti immoo warri Siwiidinii bilisa baasanii ijoollee Oromoo akkuma Onismoos fa'aa jechuudha. Onismoos fa'iin bilisa baasan isas bilisa baasanii mana barumsaa gashanii mana barumsaa gashuu qofa otoo hin taane erga baratee booddee immoo daarekteera ta'e. Ijoollee Oromoo garbumaadhaan gurguramanii dhufan kana barsiisa ture. Achi immoo macaafa qulqulluu isaan Onismoos jedhamu hiikamu sana keessatti garee sana keessa ture. Namoonni macaafa qulqulluu sana hiikanii akka Addis Ababa Yuunivarsiitiitti Dooktar Tasfaayeen namni jedhamu barreessee kaa'etti Onismoos Lubbaaboor irraati. Daani'el Dabalaa Horroo Guduruurraa. Asteer Gannoo Limmuudhaa. Hirphee Abbaa Magaal Jimmaa. Dimboo Garbaa Sayyoo Wallaggaa. Istifaanos Bonayyaa Lamuu Keeniyaarraati. Naatinaa'eliif Roorroo kan jedhaman immoo dhalattootuma Oromooti naannoon isaanii hin baramne. Niils Haayilaandar kan jedhamu immoo lammii warra Siwiidiniiti garuu afaan Oromoo sirriitti beeka. Isaan kana wajjiniin gareedhaan macaafa qulqulluu hiikaa turani. Kanaaf Profeesar Makuriyaa Bulchaanii Miniature Oromoo Academy in Exile jedhee garee xiqqaa Akaadaamii Oromoo garee xiqqaa biyya Boojuu keessaa jedhee maqaa kaa'ee fi hamma 1893 waliin hiikaa turanii. Daani'el Dabalaa immoo kan adda isa godhu proofreaderii ture. Macaafa Onismoos fa'aa barreessanii 1893 waliin hojjetaa turanitti isa booddee Onismoosiif Asteeritti hafanii Asteer Gannoo xumuranii keessumaa immoo baankeenya Onismoos duukaa bu'anii amma maxxansuutti deemanii bara 1898tti afaan Oromootti maxxanfame. So Daani'el Dabalaan rooliin isaa cimaa ture achi keessatti siin jechuu barbaadeen yookiin Luluu Dabalaan ni jedhamu kun. Gara Swedish Evangelical Missioniidha siin jedheera warri mana barumsaa kana Imukuluu Eertiraadhaa qabanii. Jarri kun immoo uummata Oromoo bira ga'uudhaaf yaalii 5 geggeessani. Yaaliin inni tokko karaa Jimmaa Nugusuu nama jedhamu dhufee karaa isaa yaalamee feelii godheenni. Yaalii lammaffaan immoo Onismoostu karaa Sudaan dhufee hin dandeenye. Yaalii sadaffaan karaa Taajuraa Jibuutiidhaan faranjoota wajjin galuuf yaalanii hin milkoofne. Yaalii arfaffaan immoo Istifaanos Bonayyaa fa'aa wajjiniin karaa Daani'el Dabalaa fa'aa karaa Lamuu Keeniyaa yaalanii isas hin milkoofne. Dhumarratti Daani'el Dabalaa 1897 ka'uudhaan karaa Gondar Gojjam Guduruu dhufani. 3G jenne maqaasaa. 3G kan jenneefi Gondar G Gojjam G Guduruu G 3G jenne achiin dhufanii ergasii booda gara Jimmatti darbanii actually Guduruutti biraafuuf yaalee ture hafee maatii isaa barbaadee ture Daani'el Dabalaa hin arganne naannoo dhalatee bareeraan arganne kanaaf sababa adda addaatu jira. Ergasii booda wal fudhatanii gara Boojii Birmajjii dhaqanii achitti immoo erga Dibaabaa Bakaree isaan simatee booda hojii walii hiranii Daani'el Dabalaa gara Modern Education barnoota ammayyaa irratti kan xiyyeeffatu haati manaa Lubaa Gabrastaatiyoos Gumashiitii fi haati manaa Daani'el Dabalaa immoo maqaan ishee Adda Xuruun barnoota adda addaa kaariikulamii kan qabu. Akka isaan dargaggoota barsiisan inni immoo akka qubee barsiisu haala akkasitti seetingiin uumame barnoota jalqabaa yeroo jalqabaaf Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti jechuun hin danda'a kaariikulamiidhaan kan qophaa'e kenname achi Boojjiitti. Kanaaf Boojjiin historikaalii wanna lamaan beekamutti tokko barnoonni ammayyaa lafatti jalqabeedha lammaffaan immoo lafatti waldaan evangelicals jedhamtu protestaantii jedhamtu isheen jalqaba hundeeffamtedha. Daani'el Dabalaa fa'aa achitti hundeesse. Gabrastaatiyoos nama lammii Eertiraati. Daani'el Dabalaa nama biyyaati. So amanaan jalqaba Daani'el Dabalaadha.
Erga kun galee booddeedha Onesimoos bara Najjoo kan isaan dhufan 1904tti. Erga isaan galanii manni barumsaa dhaabatee chaappiliin jalqabee jechuudha. Kanaaf namni kun seenaan kun hin barreeffamne. Intala isaa immoo deputy lieutenant sister Asteer Ayyaanaa akka jedhamtu immoo isheen immoo Koongoo duulteetti, Kooriyaa duulteetti, badhaasa meedaaliyaa gara 14-15 qabdi. Hanshee seenaan hin barreeffamne as keessa jira. As keessatti dabalame. As keessatti dabalame. So wanna sadiitu wal keessa jira macaafa kana keessatti jechuudha. Tokko amantiin akkamittiin Protestaantiin Oromiyaa keessatti jalqabe. Lama modern educationiin akkamittiin boojjitti jalqabe. Sadii gootummaa Naqamteetii hanga Finfinneetti, Finfinnee hanga Kooriyaatti, Kooriyaa hanga Jaapaanitti, Jaapaanii hanga Koongootti. Gootummaa isheen hojjettee Ameerikaa Inland Security irraa, Ameerikaa Navy irraa, Ameerikaa Air Force irraa meedaaliyaa fudhatte. UN irraa recognition fudhatte. Hayila Sillaasee irraati meedaaliyaa fudhatte. Seenaan ishee garuu hin barreeffamne. Seenaa maatii kanaa awwaara irraa hurgufnee jechuudha. Awwaara irraa hurgufnee baafnee afaan sadiidhaan. Jechuun seenaan akkasii kun immoo baay'ee walitti qabuunis wantooti barraa'anii ta'an sababa hin jirree fi chaalenjii guddaadha yaada. Macaafa kana qopheessuudhaaf yeroo hammamii sanatti fudhate? Yaadrimee kanan qopheesse waggaa 10 duradha. Waggaa 10 dura amma 11ffaasaa keessa jira. Ergasii booddee deetaa iddoo adda addaatiif funaanuun hanga arkaayivii irraa Swiidinii argachuutti as biyya keessaa wanna faffacee jiru kana walitti funaanuun. Ergasii booddee immoo maatiin isaa hin baramne maatii nama kanaa barbaaduun yeroo itti fudhate. Garuu amma faayinaalaayizii goonee maatii isaas arganne irraa afaan sadiidhaan qopheessine afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaatiin gaafa hagayyaa 15 2017 Adwaa galma Adwaatti eebbifama sa'aatii boodaa jalqabee jechuudha. Kitaabni kun akkasi. Baay'ee jechuun akkuma jenne waggaa 10 ol waggaa 11 olmost jechuun warri kaan macaafa baay'ee barreessuu danda'u ture. Garuu wantichi vaaluu guddaa sababa qabuu fi seenaan akkasii kun immoo yeroo baay'ee seenaa namni ta'e tokko barreesse sanuma faarsaa oolu malee gara sakaanittis darbanii seenaa namooti baay'een hojjetan jiru garuu waa'een isaanii naasamu. Isin immoo macaafa kana qopheessuun keessa waan guddaadha yaada. Namnis immoo yoo dubbisee akkuma isin jettanii seenaa waldaa kiristaanaa, seenaa barumsa modernii akkasumas immoo seenaa gootummaa macaafa kana keessa jiran sirriitti understand gochuu danda'anii yaada. So eebbisaa akkuma isin jettan gaafa 15 gaafa 25 kan faranjiitti immoo August 31 waaree booda kottaa jenna. Kottaa bitadhaa seenaa baraa dhagaa walitti himaa. Seenaa akkasiis immoo baasaa hanafeeru baay'eetu jira waan ta'eef waggaa 27tti baafnee isin immoo kan kana caalus fiduu dandeessu isaasis fiduu dandeessu jennee xafeerra. Horiin asirraatii argamu dhaabbata Daani'el Dabalaatiif gala jenneeti. Macaafa kananii kan qopheesse kan horii irratti baasee kan maxxanfamu godhe immoo Sinoodosii Horroo Guduruuti. Galii kana isaantu walitti qabee dhaabbata tokko as Finfinnee irratti maqaa isaatiin dhaabbatuutiif gala jechuudha malee anaaf hin galu. Obboleessa na wajjin hin barreesse obboleessa koo lammiifis hin galu. So akkuma ammas hin jettanii macaafi kun gurgurtaan isaa gara Daani'el Dabalaa Foundeeshinii gala jechuudha. Achi gala. So namni kana bite mul'ata luba Daani'el Dabalaa sappoortu godha jechuudha. Definitely. Daani'el lammaffaa dhalate jechuudha. Sirriidha. Baay'ee nunis dhaggeeffattoota keenya baay'ee encourage goonan gaafa guyyaa eebba macaafaa kanas argamanii seenaa gootummaa Oromoos sappoort akka gochuu qaban gamanumaan jajjabeessina. Isinis immoo wanta kana gatii keessan humna keessa waan hundumaa irratti invest gootanii seenaan kun dhalootaaf akka darbu macaafaan barreessitanii kaa'uun keessan baay'ee
waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Ameen eebbifamaa isinillee kun nuuf kaa fudhattan jechuudha karaa gara biraa. Seenaa kan amma kana booddee argan jiru isin argaa jira. Sirriitti baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu. Dhuma irratti dhaamsi isin dhaloota kanaaf dabarsuun barbaada. Interviyuu kana jalqabaa kaasanii yoo ilaalanii bakka ergaa ishee kana yoo sirriitti dhaggeeffatan fudhatanii qalbeeffatan gaadha jettanii dabarsuu dandeessan maal? Keessumaa waa'ee seenaa kana laashisee waan an dubbadhu jira. Namni seenaa hojjete tokko otoon himatii yoo du'e yookiin otoon himatii yoo hafe kan komatamu nama sana otoo hin taane seenessitootadha yaada jedhuun kaasa. Kana jechuun namni tokko seenaan ni hojjete hojiima hojjetaa jira namni tokko xiyyeeffannaan isaa hojiidha otuma hojjetaa deemu guyyaan isaa ga'ee du'amanii hin deebine duubatti deebi'een barreessine waa'ee seenaa isaa. Kana inni ittiin gaafatamu kan itti gaafatamu isa booddeen dhaloota jirutu hordofee seenaa sana kaa'uu qaba ture. Kanaafani namni seenaa hojjete tokko otoon himatiin yoo hafe kan itti gaafatamu seenessitootadha malee nama sana miti kanan jedhu kanaaf. Kanaaf haa xinnaa ta'u guddatu seenaa jiru seenaa namoonni godhan dhoksuun nuuf hin ta'u. Hanuma fe'aa ta'u waan gaarii godheera ta'a waanuma gaarii namni sun godhe itti dabaluu dhiisnee yoo namni beeke gaariidha. Yeroo tokko tokko immoo beekaa dhoksina seenaa nama. Gaarii miti namichi ka'ee nuun himatu ciisaa jira. Hin beeku waan ta'eyyuu waan ta'aa jiru hin beeku. Kanaaf konshesii keenyaaf jennee seenaa namoonni waan gaarii hojjetan yoomiyyuu baafni akka inni beekamu yoo goone waaqni isin jaalata jechuu barbaadeen dhaamsananii qabu kanumadha. Kana qofa otoo hin taane gara fuulduraattis kaayyoon keenya akkuma kana seenaa akkasii kana namoota hojjetan biyyoorraa hordofnee kaafne kana fakkaata jennee uummataatiin keenya yaada jedhuun qaba. Warra kaanis akkuma kanatti hin jajjabeessa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinis yeroo keessan baay'ee kabajamaa ta'e nuuf laattanii istiidiyoo keenyatti argamtanii interviyuu kana saba nuuf laattaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Isinillee eebbifamaa fayyaa ta'aa milkaa'aa. Ameen. Tole daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'a kanaan goolabama. Torban keessummaa haaraan hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyoon tura.